nila. Tokko nama rafu nande. Ango mufrawla kana qabdeet la kana zachi goote qabdee mataa keessan gubbaateette ana isin gadhiitee isin bulcha tokkoon keessan meena jala dubbadha. Yoo isin na jala dubbattan ani isin rashana isin jedhatti gubbaa kana teettela. Sanuu namni taa'amte dhaabbattee isin eegaatti lan mootummaa kiyya dhaabadhee eeggadha. Ango uummanni naa kenne dhaabbeetiin eeggadhee taayitaa kiyya gadi dhiisu ati qabattee kana qabdee dhaabataattiin. Isin warri kun hanga ammaa baadoo jirtanii sun kenne akkamiin namnummaan nama shan afur kana keessaa namni tokkichi aangoo irraa buusu dhabamu. Taayitaa kana akkamiin namni tokkichi irraa fuudhuu danda'e? Taayitaa kana Ummufraa'ol irraa fuudhaatii boontuuf kenna yookaan dheedhaaf yookaan Marqos yookaan waantiyyaa dabarsa. Dafaagaa daqiiqaa meeqa qabdan? Daqiiqaa takka qabdan 1 minute. Daqiiqaa takka qabdanii warri jala kana jirtanilleen qophaayaa doktorri qophaa'aa isin jedhee jira. Fira keessa yaamtanii qophaa'uu qabdan jechuudha. Qophooftanii shambaramba jettanii doktorri ol isin buuta jechuudha. Kanaafuu isin qophaayaa ani isin galcha. Dafaagaa. Dafa qophaayaa warri jala kana jirtanis qophaayaa isin galcha daqiiqaa takka bichatu jira. Warri jala kana jirtanis qophaayaa 1 minute. Daqiiqaa takka qofa jira jechuudha. Qophiliin kiftaaf sheer godhaa warri as keessa jirtan maa raftan? Hayi. Riba kaa gaayis rafina. Rafina riba nu qabsiistanii riba kaa. Dafa. Riba kaa tan malee hin ta'u dubbiin hin ta'u dhugaa rabbi. Rafaa jirtan. Qophiliin kiftaaf sheer godhaa. Qophiliin kiftaaf sheer godhaa. Ummufraa'ol illeen aangoon isii harkaa hin baane hanga amma garuu laakkaa'uuf deemaa jira. Sirba dhungoo. Sirba dhungoo reeta. Maali dhungoon hin jiru kaa. Raasama dhungoon kan jirre kanamu. Dafa. Warri sirba dhungoon hubannaan jettan sheer godhaatii koppiliinki godhaa yookaan hin jiru jechuudha. Yoo isin koppiliinki kitaab sheer godhanii as keessa wal hambiftan malee yookaan sirbi dhungoo hin jiru. Yoo as keessa haftan qofa. Eshi laakkaa'uuf deemuu jira. Laakkaa'uuf deemuu jira. Ummufroon kuma tokkoon taayitaa isii dhuunfatteetti kaa. Ummufroon ammas taayitaan kiyya itti fufayteetti kuma tokkoon taayitaa qabdee gadi lakkisu jettee jirti. Akkana qabdee dhaabbataattiin jechuudha. Warri kun 200 isin warri fira hin qabne isiniin maal jenna gaa firri isin yaa dhufu isiniin jennee jira waan biraa jechuun dandeenyu gaa'is jennee jirra. Ummufraa'ol taayitaa isii qabdee deemaa jirti kuma tokkoon qabdee deemaa jirti waantiyyaa 200 Marqos akkasuma boontuun 200 nagaa ammaatti garuu firri dhufneeti gaa'is jennee jirra. Guys, jennee jirra push godhaati. Jennee jirra. Dafa daqiiqaa dhumaarra jirra. Itti haleellaa godha dafaati. Daqiiqaa dhumaa jira. Laakkaa'uuf deemaa jira. Eeyin duwwaa jirta. Boontuun 200 Marqos 200 waantiyyaa 200 Ummufroon ammoo mana keessa si kenname kun ka mana keessaati. Kana kun ka mana keessaati hin herreegamu. Kana mana keessaa natu si kenne kun hin herreegamu. Dafi nama puisi godhu malee dafi. Akkamitti eeyi. Hai, bosni akkamitti wanta dafi share godhe. Okay, guys jennee jirra. Dafa. Ummufroon kuma tokko dursaa jirti. Warri kun 200 laakkaa'uuf deemaa jira. Dafaati nama fira isin ta'u dafa share godhaa du'anii laakkaa'in isin jedhee jira. Doktorri nama 50 geennee jirra. Maa nama 50 kun maali? Achi waliin deemu nama 50 irra. Waliin deemu jechuun siqu. Akka baatii ramadaanaatti kana dhaabatee bara nama 50 gubbatti. Dafa koppiliinki kitaab sheer godha dafa namni dabalu. Okay. Laakkaa'uuf deemaa jira namni jalaa waa eeggataaruuf gaa'is push godha. Illeen as keessatti hambisaa keessummaa. Mana kana keessa boosa godha utuun doktorri laakkee fitin. Wanti yaalleen
أنا همبساس نجراتي ماركوس لين همبساس نجرات لاكي ودواني فتين دفع ودو الله كي دكتور ينفتيني ما أنا كنا كيست بوشو الغدا ودو الله كي انتمري لاكو بدي ما رأيه أيه أكا ربي كيسانيتي دكتور إسني لاكو بدي ما جرا warri fira qabdan fira keessanii share godhaati qophaa'aa isin galcha isin jedhee jira qophaa'aa laaka'uuf deemaa jira hanga ammaa namni hanga ammaa as keessatti nan bisne maal jechuudha doktoraatitti akkanattiin duwwaa ammaaf ta'etti gammatti kun immoo siimti kun siimti jechuudha eeshi guys jenneerra laaka'uuf deemaa jira guys jenneerra laaka'uuf deemaa jira nu galchime laaka'uudhaaf deemaa jira warri fira qabdan rakkoon qabu isin galchaa yoo fira qabaattanii qophaa'aa isin jedhee jira share godhattanii fira keessanitti doktorri isin galcha laaka'uuf deemaa jira Samiraan mataan boo'icha dhufeeni jedham jattiin boo'ee dinatti fakkaatee akkana sixee ta'aa jirti gaayis lakkaatii dhaqabaanii jattii bareeddu sana dhaqabaanii isin jennee jirra dhaqabaanii gaayis utuu allaakkeen fitin dafa takka jechuu deema gaayis takka jechuu deema gaayis 200 qaban takka jechuu deema gaayis 200 qanii puush godha warri jalaa warri gubbaa immoo 500 qaba takka balaan buute ijoolleeti. Yaa iliyaa illalla ilaa kai mee amma as keessaa bu'ee dhana gartaa as keessaa bu'ee dhana gartaa gudii kee gudime keessa argame mee bu'ee as keessaa dabbuu jiru nama as keessaa misotta lama akkas akkamitti nangasaa kana as teessi aangoon gara Samiiraadhaatiif boontu kennamuu qaba jedhan. Aangoon boontuudhaan mala jedhanii ol gubbatti ol baasanii jiran jechuudha. Billa aleek mangistii leenqa sabaa galatoom. Okay. Akkas jedhaniyan guys. Ta akka jedhee jira. Lama jedhee jira guys. Marqos wantiyya maali dhaga guys maali dhaga ijoolletiyya sadii guys jenneerra guys afur guys jenneerra hanga ammaa waan haarawwan agarre afur na laakkinaan jetta illaakka udabbuj god daf shan hin qoosin lakki hin qoosin doktoratti hin qoosin share godhu didee doktora qoostame homaa miti doktora qoosuun kan kee kun xuruudha qoy walii gonaan hafati guys jenneerra guys shan jennee jirra jaha boontuun miira keessa galteetti himcattiin 30 jennu 30 geettee jirti torba guys push godha wantiyyaan 200 Marqoosis akkasuma eileen akkasuma 200 fura qabanii guys push godha isin jennee jirra push godha baadoodha push godha guys torba jedhee jira jamaa ijoollee jaalalaa push godha isin jenne kan gammaan agarre saddeet ya ilaha illallah warra 200 kana ammaan jettan maal dhaamtanii mee sagal takka maal dhaamtanii warra 200 kana qonniin isin dhaamtan yaa dhaamtan 200 qaban warra 200 ti maal dhaamtan injiru dhaamsi injiru guys dhaamsi injiru dhaamsi sagal lama okay nama isinitti tolu push godhaati hambisa warra 200 kanneen addaan push godhaati nama jaalatan jechuudha. Sagal lama jedhee jira sagal lama gubbaa jira guys jennee jirra
hanga amma nam tokko kan gubbaa kanatti wanni ta'e hin jiru. Sagal lama jedhee jira. Hin garre jechuudha hanga amma. Hin garre push nama godhe hin garre maaliidhaaf akka ta'e hin beeku. Na baay'ee ergatee ta'a garuu jala kana maa push hin gootanii warra ergatanii teettan kun akkanumattiin idil mokkaarii mokkorreettaniiti immoo push hin gootanii nama tabsiistanii isilleen gaafa ol baata isin tabsan jechuudha. Akkasii silaa seera taphaatiif bara. Okay. Sagal lama jedhee jira. Sagal sadii. Guys, kudhan jechuu deema. Kudhan jechuu deema nama isinitti tolee push godhaatii as keessattiin abbaa carraa godha hambisaa isin jedhee jira garuu hanga ammaa hin agarre. Yoo push gootaniitiin push gootanii warra 200 kan addaan hin baasne carraa itti aanu argatan jechuudha. Carraa itti aanu argatan. Addaan baasuun isin bira. Addaan baasa warra jalarra taa'eeru kana addaan baasuu dandeessan 200 addaan baasa. Sagal sadii jedhee jira. Namni giftii bitachaara waan ta'eef daqiiqaa lama dabaliif. Okay, daqiiqaa lama ishii daqiiqaa lama isin dabalee jira. Okay, 500 argatteerti daqiiqaa lama isin dabalee jira hayyee. Daqiiqaa lama isin dabalee eegaa giftiin bitachaa jiranii jedhaaranii. Okay, daqiiqaa lama isin dabalee jira. Daqiiqaa lama dabalee jira. Eega giftiin kan bitachamaa ruteeti daqiiqaa lama isin dabalee hayyee. 2 minutes okay. Warri jalaa ammoo ofsa eegadha. Gadi bu'uun kun. Warri jalarraa. Salphattee raawwatu. Ati dubbachuu illee dandeessaa. Galatoon jechuu dandeessaa. Suufiif hin qabu ishee ulfaadhu. Galatoon walla qaalii ati leenca argachuu deemta boontu kun agartuu kan firan qabne. Leenca isaa buuti. Ala ali leencaa tun qabdu leencaa gaammaa utuu leencaa qabdu akka isaa kana akka ta'eef jedhee. Okay. Lamaan hin jaamsa. Akkoo nuti gabbaa jirru. Ismail alhamdulillah anu masih. Leencaa argata. Muzayyan. Leencaa eebduun leencaa tu agarra bahu dhiise kaa ta'u baatee bilaa qophisiira dhiisi Marqos. Dur leencaa argatte amma kasar leencaa miti. Karaa leenci yoo isin gamanaa leenci baate leenci gamanaan boo'e galee rooti asiin kabaatu leenci gamanaan jechuudha bara kanaa boo'e galee. Okay. Amma daqiiqaa lama itti fayyadamaati Marqos 200 wanti yaa 200 isinirraa fagaattee jirti gara 700 tolsitee jirti 200 500 qabdi Firoon 1,000 qabdi guys jennee jirra opening kitaab share godha dafa lal dhibba ganaa tana atama Samiiraan leenca argadheettee kaateetiin kanaan teettee nama laalanitti share godhadhu kun xuruu miti dhugaa. Ne yoo dandeessi share godhadhuutiin nama leencasii kennutti mana kana keessatti boosa si godhan jechuudha. Garuu fira leencaan qabdu waan ta'eef kanumaanuu nama akkanuma si taasisu share godhadhu. Si jechuun nama ol tooppis cabsisu kanumaanuu 30 si guuchisa waan biraa waafe 30 guutuu dandeette jechuudha. Innaa akkasii guys jennee jirra daqiiqaa lama akka gaariitti isinii kennee jira. Daqiiqaan takka qabdanii warri jala kana eeggataattan koppiliinkii fi taaf share godhuun dhiisina share godhaa. Fira dhufutti share godhadhaa kan dhufee isin taasisuu danda'u jechuudha hanga ammaa tokko keessan. Of shakkiiraan deebilata wayinii mangistu wallaahi amma dabalateen injifatamu naa jiraatu galatoo garuu dhabii fi filaayi bira qabu wallaahi laazim namni naa dhufu hin jiru. Eersaa argatee kanaafuu siin jenne nuti bar dukanatti himne ati waan akka garaan kan kee akka timaatiin cawu sibiilaa argara. Muuziqii godhe keeban. Garaan kee akka timaatiin cawu sibiilaa akka ati firan qabne waan garaan kan keessi beeku bara akka timaatiin qawu yaasa dhaataara ishii isni laakkaa'uuf daqiiqaa takka qabdan. Daqiiqaa mee qabdanii daqiiqaa takka qabdan guys. Daqiiqaa takka qabdan jechuudha. Daqiiqaa takka qabdanii Marqos 200 Firoon 1,000 akkasuma wantiyyaan 200 bishaniin jirti akkasumattiin Samiiraan ammaaf wal fagaattee argamti gara 2,000 akka solsixeetti warri kun jabaadhaatii dhaqqabuuf yaalii godha. Dhaqqabuuf yaalii godha dandeessan. Yoo dandeessan dhaqqabuuf yaalii godha daqiiqaa takka jira Marqos share godhadhu. Dafaati eeyyatillee share godhuuti mana kana keessatti har'a mana kana keessaa kufuun qabdu eeyiteenna haadha leencaa akkasittiin si beeka doktorri share godhadhu siin jedhee jira. Wantiyya hanga ammaa baadoodha 200 maalidha hoo akkamittiin jechuudha akkamittiin guys koppiliin kiftaaf share godha
nama 70 kun koppiliin kitaab share godha kadafa la ilaha illallah koppiliin kin dhibba furu jira gamma maali ummanni kana garaa jabaatu kun garaan jabaatina kataab koppiliin killeen ishi laaka uf deemaa jira gaayis jennee jirra laaka uf deemaa jira gaayis jennee jirra inda ijoollee jaalalaa ganda ijoollee jaalalaa ganda ijoollee jaalalaa ijoollee fiqiroochee maay inde fiqiroochee kiyyiini waan jennu hin qabnu itti muddaa malee wanti yaan dhibba takka dabalata argattee jirti okay dhibba ja'a qabdi akkasumaan ummufiroolleen dhibba tokko hin jirti hayaatiin irra akkasumatti akkasii Maarqoos 700 ol siffatee jira gara 700tti ol siffatee jira Maarqoos wanna baasi gadi buusi boontu na qabdu ganaadha eessa boontuun kuma lama qabdi ati 700 ati dubbachuu iyyuu mirga hin qabdu mirga iyyuu dubbachuu hin qabdu ati 700 jirta boontuun kuma lama jirti mirga dubbatuma iyyuu hin qabdu mirgi kan kee mirga dubbatu iyyuu sin geennisi ganaadha mirga dubbatu argachuuf ganaadha amma daqiiqaan keessan dhumatee jira Maarqoos 3ffaa jira ammoo 4ffaa taatee jirti wanti yaan 5 300 gaayis jennee jirra push godha 600 qabdi push godha gaayis push godha gaa maal akkamittiin aangoo kana qabachuu dadhabde gaayis akkamitti aangoo gubbaa kana qabachuu dadhabde laakkay garaan na baasaa raayyaatti biyyattiin muddamee jira hanga silaa namni Samiiraa irraa aangoo fudhate waan hin jirreef Samiiraan aangoo fi qabdee deemaatti Maarqoos 900 geettee jirta 900 baatee jirta ilaafiyuun dubbachuu hin dandeessu ammallee 2000 qabdi ati dubbachuu hin dandeessu miyuutii kan kee qaraa qariitiin miyuutii kan kee qaraa qarii waan takka dubbachuu hin dandeessu 2000 si dura jirti siin 2000 jirti ati 900 jirta laakka uf deemaara ummufiroon 2ffaadha Maarqoos 3ffaadha ammoo 4ffaa jirti gaayis jennee jirra gaayis wanti yaan dagatamtee jirti wanti yaan 300 karattaftee jirti gaayis maaliif gaayis laakka uf deemaa maaliif jedhee jira doktor laakka uf deemaa jira bye or kun friend kam warri friend kam ni bye or friend kam okay sadde jere jira guys sadde jere jira bro kol bitami bar ana tuguru sarka to ko fara diramu zai Samiira dubbachuu hin dandeettu miyuutii kan kee dubbachuu hin dandeettu tanaffasuu hin dandeettu hafuurri kee meessi haa ba'uudhaan waan takka dubbachuu hin dandeettu yoo abbaa ol si baasu argatte malee dubbachuu hin danda'u hin dubbattu ummufiraa olii bicha dubbachuu danda'a aangoon ka ummufiraa olii qofa nuudhaan akkana miyuutii godhatte taate beektaa mata galaan kolfaatu sila dhiirtan Avoy qabda mali olti baasatiin kuma afuri dhibbata ku qabdi bar ijaasin argitu ji maaliin baata jir akkas indandam never indandamu ummufiroon amma sirraa kuttee jirti ummufiroon gara kuma ja'a dhibbata ku ol sirraa kuttee jirti Samiira indandamne never ol ba'uun injiru sinjan Samiira boontuutiya ol ba'uun kan kee eebjuu ta'eera yeneen ammas ati ol ba'uu hin dandeenye ati kuma afuriif wayira jirtaa ummufiroon kuma ja'a dhibbata ku ol jetti aangoo kan kee fudhachuu hin dandeenye ol baatee ammallee gubbatti hin danda'amne jechuudha eshi gubbaa ol baasuu hin dandeenye isa gammaati sagal gaayis jennee jirra balambuutee
Aangoon bahee jira. Oliin harkaa bahee jira. Ummuufraa oliin harkaa bahee gara taayitaan Samiiraadhaaf oliin bahee jira. Samiiraan aangoon si ol baafattee jirti. Ibu Samira gitu. Aangoon ummuufraa oliin harka deebi'ee jira. Ummuufraa ol aangoo fi deeffattee jirti. Taayitaan gara ummuufraa olii. Ummuufraa ol kuma tokkoon taayitaa deeffattee jirti. Fonqolchi ummuufraa olii irra raawwatame never forget jedhaniyan. Kun hin danda'amu never ever jedhaniyan. Een hanga ammaa wanti yaa Marqos karaa gubbaa jirtanii 9-2 jedhee jira. 9-2 jedhee jira guys. 9-2. Sadi jedhee jira. 9-3 jedhee jira guys. 10 jechuu deema. 10 jechuu deema. 10 jechuu deema guys. 10 jechuu jirra. Wantiyyaan qabxiin kan jedhumaa jira. Nama tokko bicha wal harkisa. Reeftu kittii kana fudhatama. Kumuma 10 hin fudhadhe. Jechuudha malee si galee moo lamii tapha. Anis kumuma 10 hin jira. Amma kumuma 10 hin jira saa. Ati kuma 8 ati kuma 9 ati kuma 9 isiin kuma 11. Eewa isa mana seene addee bifta. Asin si qabalaas. Maaltu mana seene ma? 800 malee maaltu mana seene? Omaan seenne bar. Kuma tokko gootee deebista kama. Indee liqiidha. Leencinu du seene siin deebisu. Leencanama. Uksum billah bakkati kana baasti rabbisi haa kabaju shakkati kabajjeesti na hambiste naa jiraatu. Okay. Guys jennee jirra. Share godhadhaa jennee jirra. Guys jennee jirra share godhadhaa. Fira keessan share godhadhaa yaama jennee jirra. Hanga ammaan agarree taphichi keenna itti fuufaa. Okay. Share godhadhaa jenneerra guys. Guys jenneerra share godhadhaa. Nama takka qofa bakka buusee jira. Share godhadhu amma share godhadhu. Qabxii dhumaa ka jiru wantiyyaa sanii buuse. Eshi umufroon amma aangoo fudhachuu keessaa gara dhumaatti gadi baata. Amma taayitaan doktora deebi'ee jira. Aangoon gara doktoraatti jechuudha. Amma carraa tana share godhadhu. Share godhadhu carraa tana nama tokko jecha akka dhumaa buuse. Share godhadhuuti. As keessatti amma boosa ta'uu qabda jechuudha. Share godhadhu. Dafi. Shiftootatti share godhiti. Shiftoonni dhufanii hadha mana kana keessattiin si'aan kabaalalanii as keessa mana doktoraa kana keessa. Mana doktoraa kana keessa akkamittiin 0-0 ta'e taati. Okay. Koppilinkii fi taap share godhaa hundi keessan. Koppilinkii fi taap share nama 100 jirtanii miti. Taap koppilinkii maal dadhabdan. Fooloo leena godhaa. Warri fooloo barbaaddeellee as jala qubee faa barreeffadhaa. Qubee faa barreeffadhaa. Fooloo na godhaa. Amma aangoon gara doktoraatti deebi'ee jira. Namni tokkolleen gubbaa sanii ol ba'u never hin danda'u. Eenyullee hin danda'u. Doktora bichatu abbaa mootummaa uummanni filatee ol baasee jechuudha. Ammaaf Samiiraan 10,600 akkasuma Maarqoos 400 Masfiin Baadoodhaan Mufraawal 11,000 800 share godhadhaati. Nama 100 takkaafooyi taatanii 100 takkaafooyi kun koppilinkii maa gochuu dadhabdan. Nama 100 eessittan kun Oromoo miti isin. Oromoodhaami. Oromoo taatanii akkan koppilinkii godhu dadhabdan. Oromoo koppilinkii. Oromoo koppilinkii guys. Eshi. Taphicha eegalee jira hanga ammaa taayitaa namni dhuunfachuu danda'e tokkolleen hin jiru. Taphichi keenya itti fufee jira. Taayitaan abbaa taayitaatiif eenyu akka dhuunfatu hin beeknu. Hanga ammaa namni tokkochi gubbaarra ol ba'uu hin dandeenye aangoon uummataan namni tokkochi kan filame hin jiru. Filannoon hanga ammaa uummataan filatame tokkolleen waan hin jirreef
nuti doktora bulchaa jechuun hanga uummanni isaan filatee ol baasuuf uummata wambarii keessan nutu isin bulcha jechuudha. Akka Samiiraan 12,000 bulchaa mana taatee jirti. Samiiraan 12,000 bulchaa mana taatee jirti jechuudha. Bulchaa mana taatee jirti. Wallahi ulfaadhu ishee amma na jirti an. Sorry 12,000 don't taane 2,000 siifama. Niliqee kaan. 2,000 Samiiraan bulchaa mana keenyaa taatee jirti. Ummuufraa ol kan dura bulchaa turte amma yeroodhaaf jala jirti. Marqos hanga ammaa taayitaa qabachuu hin dandeenye. Inillee hanga ammaa taayitaa qabachuu hin dandeenye jechuudha. Masfiinis baadoo ofii baatee taa'aa jira. Gaa'is jennee jirra. Koppiliinkii fi taap sheer godha. Hundi keessan fira ta'aa fi abbaa isin tolee abbaa jaalattan taayitaa qabsiisaa isin jenna. Kolfi gaa'eeti jeeshi. Kolfaatti kan zana jettee kolfi kidhaa. Allah yaa Allah. Shiftoota sheer godha. Arra aangoon mana kanaa kan Samiiraa ta'ee jira. Samiiraan aangoo mana kanaa guutuun dhuunfattee deemaa jirti. Marqos hanga amma aangoo isaa never jedhaniin qabatee hin dandeenye. Taap koppiliing sheer godha. Akka taap koppiliing sheer godha. Hanga amma namni taayitaa isaa hanga amma qabatee jiru. I love you'dhaan 200 wayii argatteetti. Kuni isii hin hambisu. 200 hambisuu hin danda'u eeyidha. 200 argattee jirti. Jarri kun hanga amma baadoo jirtanii 200 argattee jirti jechuudha. Akkasuma Ummufiroon baadoo ofii baattee bu'uu deemti. Taayitaa mana kana akka qabdee turte Ummufiroodha. Yeroodhaaf gubbaarraa fonqolchirra raawwatamee kufuu deemti jechuudha. Gaa'is jennee jirra. Push godha. Dafa. 200 akkasuma boontuun dursaa jirti 2,000 warri kun duwwaa jirani. Gaa'is jennee jirra. Abbaa feetan aangoo qabsiisaa as keessatti aangoon abbaa aangootiif sheer godhadhu masiin kenna nama uwwisi godhu siin jennee jirra. Gaa'is jennee jirra. Gaa'is jennee jirra. Gaa'is hanga ammaa hin agarre. Gaa'is jennee jirra. Aangoon hanga ammaa harka jiru boontuudha jechuudha. Boontuun aangoo kiyya gadi dhiisu itti qabdee deemaatti hanga ammaa. Ummufiroon ka bulchaa turte duwwaa jirti. Akkasuma Marqoosis baadoo isaa baatee taa'aa jira. Nam tokko isaa hin birmanne baadoo ofii baatee baadoo jedhaa jira. Daqiiqaan keessatti dhumataa jira. Daqiiqaa 2 qabdan. 2 minutes. Daqiiqaa 2 qabdan guys. 2 daqiiqaa. 2 daqiiqaa nu allaachuuti. 200 qabdi. 200 qabdi guys. Marqoos duwwaadha. Ummufiraawal duwwaadha. Masfiin duwwaadha. Aangoon Samiiraa hanga ammaa namni tokko harkaa fuudhuu hin dandeenye 2,000 qabattee zaci gooteetiin bulchaatti jechuudha. Mataa gargar isin dhiittee ana bulchaan keessan isin jedhatti laadhaas baate ana bulchaan keessanii. Tokkoon keessan meenarra dhaabadhaa isin jedhatti akkana qomarra dhaattee tokkoon keessan anatu isin bulcheedhaatti gad isin dhiitee mataa keessan gubbaa. Mee dubbadhaa isin jedhe tokkoon keessan dubbachuu hin dandeenye jechuudha. Ammaa tokkoon keessan Samiiraa wambarii isiititti fonqolcharra raawwachuu namni tokko hin dandeenye. Hanga ammaa aangoon ka Samiiraa qofa jechuudha. Tokkoon keessan Samiiraarraa aangoo fudhachuuf ittiin dhiyaanneerra ittillee hin dhiyaanne jechuudha. Dooktorri laaka'uuf Ummufiraawal qabxii gana ga'u qabattee gubbaa kana bu'uu deemaa jirta. Aangoo kan kee namni sirraa fudhatee gubbaa kana kufuuf qophiin kee xumuramee jira. Marqoosis gubbaa kana kufuuf qophiin kee xumuramee jira. Daqiiqaa takka qabdan. 1 minute. Guys, andi daqiiqaan walaa jirtu. 200 qabaa. Ati 200 qabda eeyidha. 200 qabda. Jara kaawwaniin jechuu jira. Ati 200 qabdaa kufuu deemtaa tuyyuu 200 tanaan. 200 tanaan hafuun deemtu. 200 namni biraa waan jabaa darbinaan atiin kuftee jechuusan. Sigalemti namni biraa dhukaasa biraa bannaan kufaa jirtaati. Baandiraan kan kee buurtii mawal waayee. Namni biraa waan si jaaloo darbeen kufta. Kunoo Marqoos amma si ilaali kunoo Marqoos amma 500 argatee jira. Nama tama sadaffaa taate dura lammaffaa jirtaa miti sadaffaa gasitteetti. Akkasuma Ummufiraawallee puush goonaaniin ataffaa ta'uu deemtu. Ammas Masfiin namni biraa puush goonaa ati shanaffaa ta'uu deemte jechuudha. Sigalemti kanaafuu sheer koppiliingi godha dafaati. Dhuma kan taane sheer godhi sadarkaa lammaffaa sadaffaallee akka qabatu jechuudha. Amma sadaffaa jirtaa akka dhuman taane sheer godhi qabatu. Sadaffaa tana akkana jabeessanii si'a qabanii gaa'is jenneera. Ummufiraawal gammaa duwwaadha. Marqoos 500 daqiiqaan dhumatee jira. Laakkaa'uuf deemaa jira gaa'is. Gaa'is jedhee jira. Narra sheer goote na biraarra sheer godhaatti. Gudii kee. Eshi beekaa mutii nanda qabataa taami. Gaa'is jennee jirra kaa. Okay, Saadiqee 100 gara Masfiin jedhee jira. Masfiin 100 gaa'is jennee jirra. Marqoos 500 Ummufiraawal baadoodha.
lakka'uuf deemaa jira. Taayitaan hanga ammaatitti Samiiraa irra kan jiru. Samiiraa harka namni tokko fuudhuu hin dandeenye aangoo fi Samiiraan akkana qabdee deemaa jirti jechuudha. Neeber jetteetti Samiiraan aana bulchaa tokkoon keessatti hin jette lakka'uuf deemaa jira. Ummu firooleen buu deemaatti asirraa aangoo haga nagaa fudhattee asirraa kufuu deemaatti jechuudha. Dhuma jirti buu deemaatti lakka'uuf deemaa jira. Maarqoos 1,000 argatee jira kaa. Maarqoos 1,000 lammaffaadha. Ammoo 200 sadaffaadha. Gaayis jennee jirra lakka'uuf deemaa jira. Lakka'uuf deemaa jira. Lakka'uuf deemaa jira. Lakka'uuf deemaa jira. Waliin baastu moo akkam waan isaa waliin bawan? Ati bahuu hin dandeettu. Cufa kuma takkaan baata. Cufa maayikiin kee cufadhu bahuu hin dandeettu Maarqoos. Ati kuma takkaan bahuu hin dandeettu Maarqoos. Kuma takka qabdaati. Kuma 100 irraa kaate kuma takka qabda. Samiiraan 2,000 qabdi. Aangootti ol bahuuf ganaa Samiiraa caaluu qabdaati. Yoo xiqqaate 1,000 boyisi barbaachisa. Ganaa Samiiraa caalte aangoo san achi fudhachuuf hawwii akkuma taatetti hawwii sitti taatee hafti malee aangoo Samiiraa irraa fudhachuu hin dandeenye hanga ammaa tokkoon keessan. Samiiraan aangoo isii akkana qabdeetti namni tokko aangoo irraa fudhachuu hin dandeenye hanga ammaa. Lakka'uuf deemaa jira. Maarqoos garuu taayitaa san hawwii guddaa qaba. Bakka sanitti ol bahuudhaaf 2,000 Maarqoos ammas bahuu hin dandeettu. Qixa jirtanii aangoo wal qixa jirtan waan ta'eef taayitaa yeroodhaaf ka bulchu doktora jechuudha. Doktorri taayitaa kana yeroo ammas bulchaa. Saadiqee nabbi wal dingaa faadhu garuu tokko gaa'ee gara ta'u bulcha jechuudha. Yeroodhaaf natu bulcha. Maafi isin lachuu 2,000 qabdanii. Isin lachuu 2,000 qabdaniif Maarqoosis 2,000 qabdaa. Samiiraalleen 2,000 dubbachuu hin dandeessanii. Maarqoos aangoo isaa fudhatee jira. Bulchaa yeroodhaan Maarqoos ta'ee jira. Okay. Maarqoos yeroodhaaf bulchaa ta'ee jira. Thank you so much. Bulchaa manaa ta'ee jira yeroodhaaf. Ani luka kiyya kaaseetiin miliquun amma kaayidaatti lakka'uun amma kaa doktorillee Ummu Firaawel baadoo fi qabattee deemaatti. Akkasuma ka no go share godhiti as keessatti boosa ta'uu qabda malee mul'achuu qaba maqaan kee jedhu kun. Doktora taayitaa doktora gubbaa mul'achuu qaba malee miliquun qabdasi. Dhugaa lakka'uu deemaa Ummu Firoon 0-0 jedhaatti. Baadoon baadoodha. Samiiraan bulchaa akka turte amma gubbaa irraa gara jalaatti gabbuutee jirti. Bulchaa yeroo dheeraa kan turte. Aangoo gadhiis. Aangoo gadhiis kootu eegos. Maarqoos aangoo irraa bu'i. Taayitaan gara abbaa taayitaatiif. Aangoon gara abbaa aangootiif. Inzil. Thank you so much. Wallahi. Aangoon abbaa aangootiif deebi'ee jira. Maarqoos aangoon kee karattatee jira. Eegduun kee karattatee jira. Yaaliin kee karattatee jira. Masriin nama raggadi qabdeetiin warra giiftira raggadi qabdee barreessinaan. Udutamni dhumanne as keessa bilookti godhaan. Tokkoon keessa nama kuushi nama gorogga qabdee hin barreessinan. Muzayyan fira qabamoo hin qabu ragaanaa bada. Fira qabamoo hin qabu. Fira hin qabu. Argaan jirtu ishee galatamu wal. Ani ka jedhee firri kee kan beekamu gaafa taargeetti mana kana keessa barra. Leencaan. Wallahi na guuta ishee. Firri an jedhe ka leencaan mana kana keessa dhiisisu hin jedheen. Lakka'uuf deemaa jira. Kasi gaggabdu leencaan. Hanga ammaa firri kasi gaggabdu argina. Leencaan laala kana. Leencaan kana gaggabdu barbaada doktor. Hin gaggabde kaaga ammaatti. Fira akkana si gaggabsu barbaada laata. Bismillah. Jettee jechuudha. Agarra gammaa doktor lakka'uuf deemaa. Lakka'uuf deemaa jira. Lakka'uuf deemaa jira. Okay. Lakka'uuf deemaa jira. Maarqoos taayitaa fudhachuu hin dandeenye karaa harkaa afeera fonqolchi sirra raawwatamee karatti fonqolchi erjuun bulchiinsaa kee maayikiroo sekendii hin eegin si harkaa gara lafaatti kufee jira. Laakkaa jira. Laakkaa jira. Ta'e namaal si goona ka akkuma haftetti 200 karatti haftee jirta. Rabbiin fira si haa ta'u. Ummu Firaaw maal namnummaa 100 kan 200 illee sirra seembisu akkamiin dhaabama. Taakka
Rungooleen gara da'atti qoneen kulle gabbuutee fuutii istaayiiliidhaan yaa salaam aleek yetti ilaala yaa rabbana illa yaa rabbana jettee qabdee bishaan dhugaataa yumi alla yaa naar okay guys jenneerra daqiiqa itti fayyadamnu eeyin as keessa yoo dandeessan hambisaanii fira taa'aaf isiniin jedhee jira ummu firaa ol hanga ammaatti nam tokkoon hambisuu hin dandeenye Mersiin baadoodha akkasuma Maarqos lammaffaa jira taakka jedhee jira yoo dandeessan as keessa hambisaa ijoollee jaalalaa lama jedhee jira guys jenneerra qabxii akkanaa kana qabattee bu'aatti ka Sadii come on guys hambisaanii yoo dandeessan 4 5 guys meetiga jaha injirtan jedharan injirtanii isin jedharan guys injirtanii 7 Aziza ein abdii kutteetiin Aziza irra gadi qabaatti Aziza yaa haadha leencaa maqaan nyaatta eeshi 7 jedhee jira guys 7 jedhee jira 8 9 takka yaa ummu firoo 9 meeti yaa ummu firoo meeti 9 sadii ijoolleen ummu firoodhaan jirtanii yaa alla 9 sadii 10 okay 10 jedhee jira maali goona gaa wallahi hundi keessan naa jiraadha ulfaadha rabbis na kabaju wallahi jecha isiniin qabu otoo jarri firan qabdu naan jedhan tokko faanaa inni rabba kana maamiti Abdii Boonsaa lite Abdii Boonsaa ergatee turte amma. Fitatee miliqee kaanni bar tola xiiqii nuun qabee No taphachuuf ergatee ture. Ergatee ture. Jabaan xiiqii. Doktor akkami boontuu jirtu? Laayif godii buutuun jaraata akkasii kennu. Bakka adis laayif godii mul'uutiin ittiin akkuma. Thank you. Ice cream. Okay. Doktor mana galchite amma ni firan qabu. Rafuuf deema nagaas gaafachuun dhufe. Maan nagalchite. Yaadamtee ta'oo akkam jirta? Hin quufte ka dheengadda. Maal hin quufa? Dheengadda bari eefiin kan kee dhufeetini akkana dhugaatii raftu silaalee keessi biraalitti rafaa turte markaba gadhiisee garbaatitti. Targeetii maamee dhufeelti. Dhugaamoo? Targeetii maamee dhufeelti. Eshi gaayis amma namni biraallee waan jalaa eeggataruuf koppiliinkii fi taafishee godhamee hundi keessanuu koppiliinkii kana godhame koppiliin kana kuma galchuu dandeessa warra jala jirtan kun koppiliinkiin kun kuma galu amma tapha eegallaa Maarqos 3,900 eeyin 1,000 ummu firoon 11,000 carraa tana naa kenni billaa aleek naan jenna haadha dhiiraati afoon darbinu inni dhisne. Eshi boontuun 19,000 akkasuma qeerroo Wamaati miti abshir goota ko. Eshi boontuun 19,000 fi 900 jirti amma carraan amma dubbachuu hin dandeettan taayitaan serkaa amma tokkoon keessan taayitaa kan qabdani taayitaan doktora harka deebee jira. Taayitaan ka doktoraati aangoon doktora harka jira jechuudha. Tokkoon keessan aangoo doktora harkaa fudhuu hin dandeessan. Aangoon anatu harkaa qaba jechuudha. Ammaaf aangoon ka doktoraati aangoo doktoraatitti namni tokko bu'uu hin dandeettani ummanni yoo isin shuume qofa doktora wal isin ba'a yookaan ammoo mootummaan ani waraana jechuudha bulchaa keessan amma isin bulchaa hin ta'eef. Maajoor jeneraal Biraanuu Juullaa isinitti amma akka giddi isin bulcha jechuudha akka Tigraay hin tumutti matagati. Bakka keenya kaayee. Hujii dhufta bakka kee ummanni yoo si file bichaadha. Kaachatti dhuftu ummanni yoo si file qofa jechuudha. Yoo ummanni si file qofa bakka san dhatta. Sani ala never hin jiru dhaquun. Dafi. Bakka kiyya yoo taa'uu barbaadde hujii keetiin koottol. Dafi. Fira kee sheer godhi si beekaa. Firan qabdaa sheeritti godhi. Doktoratti ol bakka kiyya yoo taa'uu barbaadde aangoo barcumaa kiyya irraa kee isinii dhumate amma isinii dhumate harka kennachuu nama sheeriitti godhe soo agartanii isinii dhumate. Ayyee Maarqos amma miyuutii godhadha argee miyuutii godhadha sheer godhatte argee miyuutii godha as keessatti naftu bu'uun kan keewwan oolle argee Aziza maal akkana kolfiteetiin akkana mozos jetteetiin naan tush sheer godha hay akkana bareedee taa'uun qofti si gahaa miti sheer godha. Okay guys hanga ammaa namni tokkochi gara aangootti dhufuu hin dandeenye. Samiraalleen kan mana kanattiin boosa taatee deemaa turte amma aangoo dhufuu hin dandeenye jechuudha. Boontuun hanga ammaa ammootti hin dhufneetu saadiqeen gara aangootti ol baasee jira yeroodhaaf aangoo yeroo qabatee jira. Okay aangoo yeroodhaaf
Maarqos bulchaa bara gaarii siin jennee jirra. Yoo asirratti tursiisuun danda'amu taate bulchiinsa gaarii siif haa ta'u siin jennee jirra. Yeroodhaaf Maarqos bulchaa mana dooktoraa ta'ee bulchaa jira. Hanga yerootiif hin beekamu waan ta'eef ammaaf bulchaan eenyudha yoo jenne Maarqosiin jechuudha. Tokkoon jala nama tokko Maarqosiin jala dubbachuun hin danda'amu. Maarqosiitu isin bulcha jechuudha. Kana diktaatira isin ta'ee hanga aangoo isaa barra aangoo isaa dhumatuuf namni sirraa isin buusu isin bulchu Maarqosiin ta'a jechuudha. Tokkoon keessan Maarqosiin jala tanaffasuu hin dandeettan gammaatti. Hanga ammaa qabxiin keessan baadoodha duwwaadha. Maarqos bichatu 500 argatee jira. Maarqos isin irra caaffaruu hin danda'a daqiiqaa 3 qabdan. Daqiiqaa 3 Boontullee abdii kuttee akkanatti jettee jirti. Abdii kuttee akkanatti jettee jechuudha amma jettiin akkana. Bannee cufattee iyyuu kaameraamaa abdii kuttee. Abdii kuttee kaameraamaa cufte kalaal gixxim goote. Abdii kutteetti yaaran firri maal jechuudha hoo? Abdii murreerra yaaran gaa'is jenneerra okay. Gaa'is jenneerra kiu jechuun amma kaa. Saadiqeen 500 gara Aziizaatti jedhee ni jira. Qabxiin Aziizaatii fi qabxiin Maarqosii wal qixa waan ta'eef kottu gadi bu'i. Kottu gadi deebi. Kottu aangoon sharkaa ba'ee jira. Aangoon gara dokturaatti deebi'e. Maarqos. Onna deebisi. Malli sanyi tolo. Tolo. Okay. Aangoo 600 Maarqos gara aangootti ol deebi'ee jira. Aziizaan 500 lammaffaadha. Boontuun ummufiraa ol duwwaa jirani. Warroonni mana kana boosa ta'ee bulchaa ture amma harka isaanii gara jalaatti hiineetiin jala kana teessifna jechuudha akka mufirootii fi akka boontuudha jechuudha. Tokkoon namaan tanaffastan jedhanii boontuun gubbaa sanii bareeddee bulchaa turte ammaaf harka marattee taa'aa jirti. I love you 200 argattee jirti boontuuni. 200 argattee jirti. Kuni bulchaa ta'uuf hin danda'u. Hanga ammaatti namni bulchaa jirus Maarqos qofa jechuudha. Maarqos 700 bulchaa jira. Jarri kun Aziizaan 500 boontuun ammoo 200 sadaffaadha. Gaa'is jenneerra kaa. Ummufiroo fi eeyin bu'aa jirtan jechuudha. Fira hin qabdanii bu'aa jirtan. Mati gaa. Qeerroon kootu gadi bu'i jedhee aangoon kiyya. Kootu gadi bu'i jedhaniin aangoon kenna kootu gadi bu'i. Aangoon mana doktoraa Samiiraaf deebi'ee Maarqos aangoon keetiin jala gasgeessanii jiranii aangoon gara jalaatti. Aangoon kee gara jalaatti Maarqos kiyya maaltii goona qaba. Maarqos 800 karaa hodhakkattee jirta. Maarqos 800 karaa hodhakkaa jirta. Miyuutii godhi mee wanti kan kee maa nama jeeqa akkana qoy. Miyuutii godhi deebisu. Miyuutii godhi kee deebisu. Sagalee maa akkana ta'a. Sammaa harka keettetta. Okay. Daqiiqaa tokko qabdan. 1 minute. Amma bareeda jira. Daqiiqaa takka guys. Daqiiqaa takka. Samiiraan 2,000 dursaa jirti. Akkasi 500 inzil. Hin dhaqqabne gammas. Hin dhaqqabne. Hanga ammaas aangoon boontu harka jira jechuudha. Boontuun 2,000 Aziizaan ganaa jirti. Ganaa hin dhaqqabne 500 jirti. Lammaffaadha jechuudha. Maarqos Okos Anazir. Kiu jechuun amma ka. Aziizaa aangootti dhuftee jirti. Bara aangoo gaarii siin jenneerra Aziizaa teenna. Bara aangoo gaarii. Aziizaan aangootti dhuftee jirti. Bara aangoo gaarii siin jennee jirra. Maarqos sadaffaadha. Ummufiraa ol baadoodha. Eeyin baadoodha. Daqiiqaa takka qabdanii gaa'is jennee jirra. Maarqos meetigaa bulchiinsi kee karatta feera. Boontuun kan bulchaaf ol baate uduu isiin taayitaa hin dhuunfatin godhaniitiin gara lafaatti gadi deebisanii jedhanii bu'ii gadi jala kana taa'ee jedhanii uduma isiin galatoomaa yaa saba galatoomaa jettee sun kan utuu isin jiraattuun fuudhanii harkaa fuyyanii uduma isiin jettee fixan jechuudha. Galatoomaa minaa utuu isin jettee fidhilaadha. Ekkees 3,000 gara aangootti. Naqam. Karaa serka deebisan. Aangoon gara Aziizaatti. Hin baane gubbaa. Hin baane. Serkaa fuudhan. Kun ilaali 3,700. Sabarkaa. Hin baane boontu. Dhaga'i. 1,000 amma dabalanii erganiif. 3,700 ati ganaadha ilaali. Ganaa tammi 19,600 kaati. Ati mee qabu beekata?
Meeqa nama naa kenna? Atini kuma 19 fi 600 kaatemi. Akkasii miti? Laal kun achi darga amma video asbaate yulaal videoon asbaate mootummaa ana yette mootummaan anaaf ana sinjatti boodu asbaate garte mootummaan ana qofaa bulchaan ka bulchu ana amma atini 3,800 qabda isiin si caaltee irteechi kiw jechuun amma ka 6,000 irteechi omisiin 5,900 jechuun 6,000 akka of deemaa jira. Maarqos abdii murannee jedhe abdii muratee taa'e Maarqos abdii murannee jedhe Maarqos kiw jennee jedhe.